fayyaa akkam jirtanii nagaa keessanii fayyaa keessanii nagaa kuuti galata waaqayyo baga nagaa taatanii inni rifeensa kiyya gurraachessee hin jira amma shampoo rifeensa gurraachessu dibadhee jechuudha baay'een keessa yaa akkuma beektan rifeensa kiyya yeroo darbe halluu dibadheen beekuun ture halluun immoo badaa ta'uusaa isinitti meen jira jechuudha na rifeensa kiyya narraa fixee ture amma immoo shaampoodhaan rifeensa kiyya gara gurraachatti deebisee hin jira jechaadha. Hunduma keessanittuu nama dhugaa isiniin jedha. TikTok irraa, YouTube irraa wantuma adda addaa baranneerra hundumti keenya iyyuu jechuudha. Miidhaanis jira sirriidha. Nam beeka garuu nutu filatee wanta nu fayyadu ilaalaa jechuudha. Nutu filatee wanta nuuf ta'u wanta nu fayyadu ilaalee itti fayyadamu. So anillee namoota dibatan rifeensi halluu rifeensa nama dibatee argee dibadheera garuu namiidhe malee nam fayyanne jechuudha. Inna baay'een keessan na gaafachaa turtanii halluu kana eessaa bittee halluu kana dibachuun barbaada baay'een keessan na jechaa turtan TikTok irratti fi YouTube irratti ani immoo hallichi baay'ee badaa akka ta'e isinitti meeraa jechuudha. Inna tokkoffaa caafcaafii isaa jechuudha akkuma cidiin beektan taanaan ciduma na jalaa godhe jechaadha. Cidii na jalaa godhe baay'isee na jalaa sisii dabbasaa baay'ee haphisee na jalaa haphisee jechaadha. Na hundumti keessan uni beektan rifeensi kiyya akkasiin turre baay'ee dheeraa baay'ina qaba ture. Baay'een keessan yeroo baay'ee TikTok irrattis YouTube irrattis waa'ee rifeensaa ndoom keessa darbeeyyuu nan barsiise jechuudha wanta na fayyade garuu wantaan itti fayyadamee too namiidhe keessaa halluun isa jalqabaati jechaadha. Halluun isa jalqabaati ani olive oil hanqaaquu wanta adda addaatiif fayyadama jechaadha. Inna rifeensi kiyya baay'inaanis dheerinaanis kan eenyutiyyuu gadi miti baay'ee aarifii ture jechaadha. Amma garuu akkuma argitan rifeensi kiyya halluu sanirraa kan ka'e baay'ee na jala haphatee Oma ergan biyyatti galeerre wantan dibadhuunis ne jechuudha dibachuu akkasumatti itti fufee dibachaa hin jira. Waan hundumaa dibachaa hin jira hanqaaquu dibachaa hin jira avokaadoo dhadhaa zayitoon yookiin olive oil jechuudha. Wanti nani biyya arabaatti dibachaa ture hundumaa olive oil bitadhee galeetan asillee supermarkeetii biddiidha malee jira ani garuu achi fideeyyuu hin finne baay'een fide waan ta'eef aga amma san dibachaa jira jechuudha. Almost waggaa tokko guutuu fan deemaa jira ergan biyyatti galee jechaadha. So hundumti keessan waanuma namni godhe jettanii hin godhatinaa jechuun keessattuu ijoollee rifeensa gaarii qabdan rifeensa keessan namni kamiyyuu hin beektan miti kan ofiitti fayyadamuun caala malee wiigii yookiin immoo rifeensa hambaa binnee mataa keenya irra godhannee keenya fakkeessuun baay'ee ulfaataadha. Hin beektan hundumti keessan tokkoffaa komfortii ani gama kiyyaan komfortii natti dhagahamu wanta namaa tokko kan fayyadamu jechuun amma fakkeenyaaf gaafa tokko bara jireenyaa kiyya keessatti gaafa tokkoon wiigidhaan naadhee beeka barii aduu gaafuma naadhaame san bariisaa quxurxurii ture kan naadhee wiigii maal jedhama keeniyaana wanna ta'e jedhama garuu tureera waan ta'eef baay'ee yaadadhu gaafuma san bariisaa ofirraa hiikadhee nama kadhadhee naa hiikaa jedheeni na hiikadhee jechaadha. So gabaabumatti waan ani isinii jechuu barbaadu yeroo baay'ee ani isiniin jedheera baay'ee yaaluuf ani dibadheen beeku yeroo jalqabaatti fan halluu rifeensaa kana dibachaa jira namna isiniin jedhee viidiyoo isinii hojjedhee jira yeroo jalqabaatti garuu hallichi yaa bareedu malee rifeensa baay'ee bareedinni isaa hagas maraamiti. Tokkoffaa fuula keessan nama guddoo fakkeessa jechaadha. Maalat rifeensa sijammar namni harrii qabutu minaminatu dibata malee yaadum bakka faashinuma godhanii yaaduma waxaatiin dibachaa malee qalamiin kan faashiniin isaa kan nama guddaati malee kan waxaatiiti miti jechaadha. Kan dargaggooti miti. Maaliif namoonni gurguddoo warri harrii qaban sababni isaan dibataniif sababii harrii mataa isaanii dhokfachuuf jecha dibatan kanaafiyyuu isin warra dargaggootaa ta'an warra waxaatii taatan akka faayidaa tokko iyyuu isiniif qabne isinitti hima jechuun barbaade. Inni biraa maalidha? Yeroo hundumaa wanta nu fayyadu tokko kan namaaf poosti goonu namoonni baay'een nama poosti gochaa turanii halluu bareedaadha minaamin halluun bareedaa miti guys rabbi ani rifeensa kiyya nan dhabe bakka
nadhabee jechuun nan danda'a afaan guute inna homaa tokko naaf fayyadne rifeensa koo nadhabee nan kassaree isiniin jechuun barbaada sababbiin halluu dibadhee baay'isoo yaani qarshii kiyyaanuu iyyuu miti kan bite dhugaa dubbachuudhaaf taanan hiriyoota kiyyatu biyyatti gaafan galuuf ta'uu bitanii na diban jechaadha so isaan na miidhuuf miti kan na diban baay'isoo na garuu naaf fayyadne isiniin jechuun barbaada jechuudha inna akkas isiniin jira yeroo hundumayyuu namoonni wanta dabarsiisan miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti fakkeenyaaf uffannaa garaagaraatu jira dibannaa garaagaraatu jira wantoota garaagaraatu jira guys kan nu fayyadus kan nu miidhus isa keessaa argachuu dandeenya so wanta nu miidhu irraa fagaannee wanta nu fayyadu immoo itti fayyadamuu qabna jechuudha na warri poost gootan immoo fakkeenyaaf waan tokko fayyadamtanii isin miidhe taanaan namoonni biraa dirqama miidhamuu sababii hin qabneef gowwaan badii ofiitirraa barata dogongora ofiitirraa barata biltiin immoo dogongora qaroon dogongora namaatirraa barata jedhama yeroo baay'ee inna dirqama nuti waan tokko gooneti miti kan barachuu qabnu baay'ee wayii jechuudha namarraa barachuu ani nama miidiyaa irratti halluun rifeensaa badaadha jedhee barsiisu nama tokko hin dhageenye ture dursa jechaadha sababbii saniif ofii kiyyaafis itti fayyadame ofii kiyyaa miidhamee argeera kanaafuu isin immoo aanarraa waan tokko barachuu qabdan jedheetan ilaala namni kamiyyuu waan xiqqoollee haa taatu dhugaa isin jedha rifeensi keessan xiqqoo haa taatu xiqquma san kunuunfadhaa xiqquma san istaayilii mataa keessaniitiin qabsiifadhaa istaayilii mataa keessaniitiin hojjechiifadhaa namni godheedhaaf homaa tokko yoo hin godhinaa isin jechuu barbaada gabaabumatti jechaadha sababni isaatis miidhaa malee faayidaa waan hin qabneef isin jechuu barbaada so har'a kana fakkaata ana namni kamiyyuu narraa jibbe maatiin kiyya hundumti jechuudha yaa akkuma isin jedhu biyya arabaatti kan dibadhee galee maal taate rifeensa kee maal goote akkas goote maqaa rabbiitiin hundumtu namni hundi rabbi namni narraa jaalate obboleewwan kiyya hundumti jechuudha narraa jibban baay'isee wiigi fakkaata dabbasaan kiyya dheeraa waan ta'eef kiyyaan fakkaatu jechuudha qalamii dibannaan immoo wiigi na jalaa fakkaate wiigi fakkaachuu qofaan rakkoon qabu wiigi namni amanuu baate adeesu garuu miidhaa rifeensaaf qabu ammuma fee osoo dibattanii even ibiddaan odoo hojjechiifattanii hin lasallasuu rifeensa keessan halluu dibattanii jennaan jechaadha ani mataan kiyya luucaadha baazawee እና garuu na lasallasuu illee baay'ee na jala xanakkaree na dhibaa ture isin jechuu barbaada gabaabumatti rifeensa keessan halluu hin dibatinaa isin jechuun barbaada so videoon kiyya irraa kana fakkaata wanta na fayyade hundumaa akkasiin itti fayyadamtan isiniif kan dabarsaa wanta na fayyadnes immoo isinittan immoo turtii gaarii isinin jaaladha yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kootii kan dhuftan subscribe gochuun dagatinaa akkasumas immoo mallattoo bilbilaa tuqxanii yeroo hundumayyuu videoon kiyya atattamaan akkasiin bira gahu gochuun dagatinaa turtii gaarii isinin jaaladha